akkuma beekamutti ayyaanni kun tokko woboo sidaa'uu namoonni beekaa. Woboon abdii Oromooti akkasumattis gaachana Oromooti. Bara baraan ayyaanni kun bakka Oromoon jirtu hundattuu Oromiyaa keessaa fi addunyaa irratti sirna owwaadhaan ayyaana kabajamu. Ayyaana kana kabajuuf har'a asitti walitti argamnee jechuudha. Kana malees walirratti ayyaana kanaa wajjin goonee laallu kora hawaasaatii gaggeeffannaa jechuudha. Kora hawaasaatii fi ayyaana wobootu walirra dhufee jechuudha. Kanagaa ayyaanni woboo kun akkamitti eegalee maaliif kabajamaa akkamitti kabajamaa ka jiruuf hoggansi dhaabaa kan gidduutti argaman booda bal'inaan ibsanuu kannanii ani maqaa qonnaa abaa'oo Viktooriyaatiin bagaa ayyaana kanaaf nagaan dhuftanii jira. Akkasumattis jaalala gammachuu fayyeera wanta jettiin adeera galatooma. Jaalbattoon biyyoo ittaanaa Yuuriyaa Dabalusummaa Oromoo jaalatamaa Yuusuf miseensa koree jiraawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kabajamtoota hawaasa Oromoo baga guyyaa seena qabeessa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 waliin geenye baga waliin geenye. Kanatti aansinee sagantaan qabnu ayyaanicha tartiibaan hooggantoonni qaamaan keessa turanii murtii sana keessa turanii keessa waan jiraniif ibsa gahaa arganii ni addanna. Kanaanis wal qabsiisee yeroo ammaa gama dhaabaatiinis waan jiru odeeffannoo gahaa ni abdanna. Waan gabaabaa asitti jechuu barbaannu guyyaa lamaan darbe miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya Awustiraaliyaa keessa jiru kora miseensota bal'aa gaggeeffanne guyyaa lama guutuurra turre. Kora keenya milkeen xumuranneerra haala naannoo keenyaa, haala dhaaba keenyaa, haala waliigalannoo saba keenyaa irratti bal'inaan mari'annee waan ta'uu qabu waan hojjechuu qabnu biyya keenyaa. Kana keessatti sochii naannoo keenya keessatti goone keessatti hawaasni keenya bal'aan yeroo hunda hojiin inni hojjete tattaafan inni godhe hunduu achi keessatti ilaalle bu'aa keenyaaf sagalee uummata keenyaa biyya keessaa ta'uun hawaasni keessumaa galgoon adda durummaan warra maqaan dhaamu kan itti madaalu yeroo diinni dhufee nu keessatti nu diiguu barbaadu lolee fuuldura bahee kan itti madaalu galata qabsoo qaba. Kan ammoo warra as jiru waa ta'uu hin taane warra dirree jiru waraana bilisummaa Oromoo qaba. Kanaaf maqaan hawaasa Awustiraaliyaa iddoo olaanaa qaba. Qabsoo kanaaf gurra uruu dinagdeen bira dhaabbachuudhaan fakkeenya taatanii mul'attu. Galata isin galchuun dirqama keenya galatoomaa fayyaa taasisin hin jedhu. Inni kun qabsoon keenya baroota darbe dheeraa ture sun ho'ee ture sun kana caalutti wareegama kana caalu nu gaafata. Isaafis nutis akka miseensota qophii nu barbaachisu hunda akka godhuu qabnu irratti mari'annee lafa kaa'anneerra. Akka hawaasaattis tumsi keessan sun barattaanus akka nu waliin jiraatu. Miseensonni keenyas bakka hawaasni keenya waametti yeroo hunda akkasii waliin jirru walii dhaama gara ayyaana keenya isa guddaatti dabarraa kan addaansee hoogganoota keenya jaalbultii fi jaaltamaam Yuusuf gara waltajjiitti akka nu dhuftan kabajaan sina fedhe. Naasumata. Jaallan qondaalota Konyaa fi kutaa Awustiraaliyaa akkasumas miseensa hoogganaa jaaltamaam akkasumattis hawaasa irraa kan asitti irraa argamtan baga ayyaana bara haaraatii fi ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin geenyeen isiniin jaa. Abbaan ayyaana kanaa waraana bilisummaa Oromooti jennee waraanni bilisummaa Oromoo eegaa addi bilisummaa Oromoo akka jaarmayaatti ijaarameen booda instituushinii yookaan qaama jaarmayaa tokko itti aanee kan utubamee jechuudha. Qaamni kun egaa yeroo adda addaa
ibsaa fi barnoota adda bilisummaa Oromoo dabballoota isaatii fi uummataaf kennu keessattis baratamaa ture. Kanaaf jalqaba lafa xirroo jedhamtuu baha Oromiyaa keessatti jalqabamtee jechuudha. Dhukaasni duraa qawween duraa achitti dhukaate. Isiin sanis bara kufaatii dargiitii maali Haile Sillaaseetii fi dargii san daanguma sanii adda bilisummaa Oromoo odoo dargi maali Haile Sillaaseen jiruutuu namni duruu wal dadammaysuu fi wal jajjaaruu waan turteef jecha kufaatii dargii irratti kun as bahuu danda'ee jechaadha. Jaal Elemoo Qilxuutii fi jaallan isaa wajjin jiran gara fuula asabsanii godhanii Affaar keessaa godhanii Harargee dhihaa Mi'eessoo fi Asaboot keessaan Galamsoon xirroo bakka jiru san seenanii achitti yeroo san sirna abbaa lafaatiitu bakka hundaa'uu jira. Sirna abbaa lafaa naannoo san isaanii jiru sanarraa jalqabanii qabsootti fufanii jechuudha. Qindoominaa fi tartiibaan deemuu irratti rakkoon mudatuudhaan waraanni kunis hangarii orienteeshinii adda addaa qabaachuudhaan waliin tarkaanfachuu dadhabame adda bahuunis mudatee jechuudha. Kunis seenuma waraana bilisummaa Oromoo keessatti jechuudha. Adda bahamee sadarkaa ifiifuu wal afaan deebi'amee walitti wal rukutuu kan gahee ture jechuudha. Sanis irra dabrame tartiibumaan guddachaa as gahee guddina kana keessatti yeroo waraanni hoogganni adda bilisummaa Oromoo akka jirutti almost wareegaman sanillee deebitee gufuu guddaa itti taatee jechuudha. Sanirraa illee dandamateetuma jiraachuu danda'ee ammoo yeroo san keessatti hambaa waraana Ziyaad Barreetii fi gara mootummaa Itoophiyaatiinis itti duulamuudhaan gara lamaan waraanni haala hamaa keessa ture jechaadha. Haala hamaa keessa ture sadarkaa dhabamuu gahee ture jechaadha. Haa ta'u immoo deebi'anii if ijaaruudhaan bara 1980 bifa haaraan if qindeessanii bobba'uu danda'anii saniin booda wayyoominaan guddachaa hanga chaartaraa fi yeroo ammaa kana gahuu hin danda'e. Yeroo kana keessatti dhugatti uummata Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan weerara karaa adda addaatiin karaa Somaaleetiinis haa ta'u karaa dhihaatiinis warra akka SPLF kan uummata keenya miidhuu dargiin ammoo itti bobbaasu firraa ittisuudhaan rakkoo guddoo keessa daddabramaa as gahee jechaadha. Kanaaf barri 1980 bara seenaatii bara dandamachiinsa guddaan itti argamee gara dhihaatiinis ijaaruu sandaranuutu jabaachuu danda'e. Kana keessatti seenaa adda bilisummaa Oromootiif seenaa oboo keessatti bakka guddaa qabaa jechuudha. Gaafa sirraa jalqabamee yaadatamaa jechuudha. Fuuldura jabaannee itti fufnee qabsoo teenya bakkaan gahuudhaaf martifatee Oromoon akka Oromootti Oromummaan isaa badaa jira, lafti isaa badaa jirti, sammuu keessaa Oromummaa haquuf tattaafatamaa jira, lafa isaa immoo akka Oromiyaatti haquuf tattaafataa jiranii kana ofirratti hubachuudhaan uummanni Oromoo fi hundumtinuu kanaa sani odoo hin jenne irratti hojjechuu qabaa, wal cinaa dhaabbachuu qabaa, dhaaba kana cinaas dhaabbachuu qabaa. Gara kiyyaan kanumaa galatoomaa fayyaa ta'a. Wanni tokko kan miidiyaa adda addaarraa keessattuu warri sooshaal miidiyaarra tutturtan kan dhageessan waa'ee walgahii gumii sabaa kan dhaaba kanaa gaggeeffamuuti dhiyeenya kanatti. Kanaaf walgahii sanirra tureetiin dhufee waan sanirraa waan jettan iddoo hoogganoonni kutaa nadhaamanii turan.
saniin wal qabateetiin waan tokko warra sooshaal miidiyaarra waa lallaalu kanaaf wannuma isaa suuruma waan saniitiin kaayuu barbaada isin kaayuu fedha. Walgahii gumii sabaa jechuun dhaaba kana keessatti yeroo korri sabaa hojiirra hin jirre qaama irra guddaa kan hojii dhaabaa gaggeessu jechuudha. Walgahiin gumiin sabaa tun akkamitti dhufti yoo jenne gumii sabaa kana kora sabaatu if keessaa fila. Korri sabaa maali kayyootti deemna. Korri sabaa kun hogguu kora sabaa yaani nama hedduudhaaf wanni mul'atu akkuma uummanni Oromoo hundi waluma dhufee harka baasee nama filuu waan akkasiitti mul'ata. Korri sabaa akkasii miti. Kora sabaa guddinaan kadhaqu miseensota dhaabaa ka biyya keessaatii fi ka biyya alaa waraana bilisummaa Oromoo miseensota kora dabre irratti filamanii hojiirra jiran fi hawaasa keessaa namoota hamma tokko hawaasa Oromoo keessaa namoota hamma tokko namoota saba kanaaf qooda addaa kennan namoota saba kanaaf qooda addaa kennan fakkeenyaaf warra akkamii warra hayyoota amantii ulamaa geggeessitoota amantii kiristiyaanaa geggeessitoota amantii waaqeffataa atleetota beekamoo saayintistoota jaarmaya ummataa keessaa warra qooda qabsoo kanaaf kannaa jiran keessaa akkatti bakka bu'ummaan dhaqan warra qaban warra akkanaa kanaatu kora sabaa sanirra qooda fudhata. Jarri kun hedduu miti. Jarri kun yoo kora sabaa sanirra namni miseensaa fi waraanninii fi warri gadaa darbe filame namni 100 argame 5 hin caalan jechuudha. Warri akkanatti hawaasa keessaa jedhamu. Kanaafuu kora sabaa jechuun walgahii miseensota dhaabaatii fi waraana bilisummaa Oromootii fi qondaalota dhaabaa kan duraan hojiirra jiranii jechuudha. Jara kanaatu gumii sabaa warra jedhamu kana if keessaa fila. Gumii sabaa kanaatu shanee gumii kan jedhamu if keessaa fila. Shanee gumii amma koree hojii geggeessituu, koree hojii raawwachiiftuu, maqaa executive committee. Gumiin sabaa tuni hogguu executive committee if keessaa filtu hayyu duree fi itti aanaa hayyu duree dhaabaatiis isaantu fila. Kora sabaatii miti hayyu duree fi itti aanaa hayyu duree kan filu kora sabaatii miti. Gumii sabaa kanaatu fila. Gumii sabaa kanattis gabaasan warri executive committee guutuunii fi hayyu dureenii fi itti aanonnis gumii sabaa kana gabaasan. Kanaaf amma yoo hayyu duree fi itti aanaa fi wanni jijjiiruun barbaachise ka jijjiiru gumii sabaa kana malee kora sabaa guutuu miti. Kora sabaa guutuu yaamuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf egaa walgahiin amma geggeeffamte tun walgahii gumii sabaa kan warra aangoo sana qabuuti. Isaan keessaa akkuma arree warra executive committeetu filama. Warra executive committee kun ramaddii hojii namni kun eessatti akka hojjetu eessatti akka bakka bu'aa ta'u damee maalii akka geggeessu wanni qaama akkamii akka bakka bu'u kan murteessu kan nama ramadu kan shuumee shaaru jechuudha namoota qondaalota shanee gumii kana gumii sabaa saniiti. Gumiin sabaa imaammata waan poolisii baaseeti poolisii kana warra executive kanaaf dabarsa akka jarri kun waan kana hojiirra oolchan. Kanaaf amma walgahii gumii sabaa sana geggeeffanne walgahii gumii sabaa ta'anii walgahii executive committeetu geggeeffama. Korri sabaa sanaan booda bara kana keessatti akka geggeeffamu walii galameeti adda kaane jechuudha. Hundumaa hugaa milkiidhaan warra ga'ee itti bahaa isaa laalee itti gammadu nu haa godhu jenna. Kan hafe ammallee wanni sanii xumuramne ibsi tokko bahee jira miidiyaa irratti argatanii walgahiin gumii sabaa xumurame jechuudha.
Sambooda walgahii shanee gumiitu ta'a. Walgahii shanee gumiitis akkasumatti ibsa baasuuf ta'a. Ibsa saniis achirratti argitu. Wanni ta'e kanuma akka wanni itti hubannoo sana qabaataniif jechuudha.
Oromiyaa.